Garbachuuf gammishaan gaafan jalqaba isaa jaalladhu raajii ta'ee faarfataa ta'ee paastarii ta'ee maali isaan beeku namummaa dhumsa argeen jaalladhe gaaf sana akkam godhee nama kan argachuu qaba baqa ka'een tiktookii isaa share fayyadamudha. amman argetti akkasuma gammishaa godhu namoonni baay'een illee isa hin beeku anarrayyuu namoonni baay'een isa hin beeku kanarras immonis tajaajila isaa argeera. Godha minaan jedhan suura isaa screenshot godhe beekte screenshot godhe gaafin jalqabe sarguu jechuudha inna akkamittiin argadha nama kana jedhee tan yaaduu jalqabe beekte akkamittiin argachuu danda'a jedheen screenshot godhe beekte duma viidiyoo isaarra screenshot godheen poostii godheen maaluma yaaddeetu eenyummaa isaa ta'uu hin beekin amma nama qulqullumti nama qabu guutuyyuu eenyummaa isaa ta'uu hin beekin akkattiin dubartii tokko eessattan argattee barbaaddee natti hime. Ani beeku dhugaa yeroo sanaaf deeggaruudhumaa fi beekti waanuman qaburraati nama kana nan gargaara jedhee waan yaadee fi gaafan viidiyoo isaa argu screenshot godhe beekte eessattan arga nama kana jedhee tananu gaafin barbaadu daqiiqaan turre gara bilbila cufe gara manaatti deebi yaada isaa malee homaa yaaduu dhiisuun bakka hin hojjedhu nan dhaabadheen goddanyoo tokkotti dhaqeen mucaa kana iddiin argiisuma yaada minaamin jedheen akkasumatti. Achumaan gwaddeenyaan kun nama kana akkoo nan beekaa onlaayinii kanarratti hin tajaajilamne maal tajaajilan jedheen garuu hin tajaajila maal akka ta'e hin beeku baadha amaaraadha isheen nama maal akka ta'e hin beeku garuu hin tajaajila nan beekaa naan jette ani garuu har'umaan argeen jedheen ka'een screenshot isaan godhe kana biraan naagaa jedhee tananuu poosti godhannaan maal taatee naan jette ani beeku bakka waa'ee dhuma isaa yaadaa jiran jedheen sanaan booda garuu jechuudha. Yaala mana bakka akkasuma gara bakka nama dhaskeen ta'e ishenitti. Akkasitti ni wal garuu ammas viidiyoo isaa jalatti deebi'anii maaliifan yaada reetoonni tarii haadha manaa isaa ta'uudha yaaduudha baadhee dhaqeen akka dubartiin isa faana faarfatte fa'a viidiyoo isaa jala dubartiin yoo jiraatte nan laala jedhee naante jalqaba kaaseen amma dhumaatti viidiyoo isaa numan ilaala inuman dubbisiin. Hin dubbisne. Lakkoofsa isaa ka'eetan poostii godhee taananii lakkoofsa isaa akka namni naa barbaaduu fi dura isaa beekte otuman viidiyoo isaa laalu gara dhumaarratti raajii raasimmoo jedhee irratti barreeffama isayyuu raajiidha moo jedhee taananii ante yeroon bilbila isaa argu dhugaa waaqayyoo waan natti dukkana waan ta'e jechuudha dhaqeetan jechuudha bilbila isaa guutee jechuudha ennaa bilbilli immoo waamtu ante lephee kun akkas rukuta. Mee dhugaa rabbiin mee. Kiristoosi. Eshi. Amma inni loonaan jedhutti gizee sadii waamsee irratti hin cufe bakka maalan jedha yoonni kaasee. Bakka maalan jedha yoonni kaasee. Bakka wanta sammuu koo keessa jiru garuu naaf galuu dide yeroo sanaa jechuudha. Mucaan ishiin tokko mana qulqulleessiti ani hojii dhiiseen bilbilarra hin jira. Achi booddee eeloo naan jedhe gaafa inni eeloo naan jedhu eeloo hin jedhe. Eshi. Nagaan siniif haa ta'u nama waaqayyo nagaa minamne eessa dawwalti minamne Dubaay irra hin dawwaleen jedheeni bakka tajaajila irra hin jira yoon tajaajila xumuree sii dawwala naan jedhe ishiin jedheeni. Inna yeroo inni tajaajila galee amma viidiyoo dhumsa jalan taa'uu jalqabe bakka amma kana poostii sanni godhee makii fi konkolaataa keessa taa'anii galuudhaaf jiru gara Finfinnee irra gara Wallaggaa deemanii turan tajaajila. Sanni poost godhee ani immoo dhaqee diiwut godheen kennaa koo naaf jiraadhu naaf. Otoon dubbisiin moo otoo faana isaa mugiif tokko sanatti. Inaa sabni Kiristoosi. Otoo faana isaa kennaa koo ittaanii nama namaatiin. Eshi. Kan ajaa'ibisa miti himu. Nama xiqqoo no geetaan kazan. Achi nama dhufee na tiktokicha argeetu achi ammas immoo intini suura isaas man screenshot godhe sana qanaaf bareetaan immoo gallakkise ammas faarfannaadhaan jechuudha. Isaan godhe qoy maaliif suura koo gallakkiftaadhaan jedhe. Calliseetu maniin jedhe achi booddee amma maaliif dhaga'uu barbaade jettee mana galtee moo jedhee nyaata nyaattee minaamin lakki nyaata minaamin eenyutu nyaata qopheessaa namni mana hin jiru namni hin jiru miti. Nah, akka maatii bira hin jirtu namni dhugaadha. Beektaa gammishaa koo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e
ani gaafin jalqaba akkasitti faarfannaa tokko irratti isa argee dhugaa dubbachuuf akka seenaatti booddee tarii gaayilli keenya milkaa'ee haasa'uun koo nafu isa bira taa'ee haasa'uu barbaada. Yaani waan nan gaddeef jechuun baay'ee akkamitti nama akkasii ta'e dhagaa kanarra akkasitti utaalee waaqayyoon faarfatee yoon jedhuuni nama qaamaan guutummaa gaafa wal bukkee qabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e walakkaasaa hin ga'u namni qaamaan guutuu ta'e jechuudha si galee. Gaafa kana garuu namni kuni barnootatti barateera namadha uumama waaqayyooti jaalalan isaaf qaburraa kan kee maalan yaada namni kun gaafa dhalatu hiriyaa faana dhalatee tarii hollaa isaatti tarii mana barnootaatti hiriyaa qaba warreen sun qaama guutuu waan ta'aniif maatii gaarii waan qabaniif jaalalles qabataniiru fuudhaniirus ta'uu danda'a dhalchaniirus ta'uu danda'a si galee miti namni kun garuu guutuu kana waan hin qabneef yoona hawwaa jira namni tokko waan hin dandeenye tokko hin hawwitamu gochuu hin dandeessu garuu hin hawwitamu maalirree ani umurii kana yoon sooressatti seerume yoon qaama guutuutti seerume du'uun koo hinaafu dhumni koo du'uma mitire kana nama kana maali yoon gammachiise isa kanatu natti dhaga'amaa ture beektee toon qabaadhe yeroo sana waan hin qabu kenneef isa gammachiisee jireenya kana keessa sabaa sinatti tola beektee maalirree yoon bakka isa gammachiisee yoon du'e anaaf homaa miti dhugaa dubbachuu yoo ta'e jechuudha kanadha keessatti nama beekna tokko nama ilaali isa qaama hir'uuyyuu miti isa qaama guutuuyyuu nama beekna tokkodhaaf akkatti of kennitanatti qoye. Ani beeku dhugaa waaqayyo maaliif akkas ta'e iyyuu hin beeku dhugaa dubbachuu. Yaa kan hin jedhu sarattuu miti nama mucaa sanaayyuu waaqatu sii kenne. Mucaa sanaa waaqatu sii kenneef. Inni waan nama gaarii ta'e nama qulqulluu ta'edhaaf jechaadha. Innis akkatti uumamee akkatti nafuyyuu ati immoo kennaa isaatiin garuu gaafa tokko gaafa itti galtee jette isaaf miidhaan erga itti galtee ka'eedhaan erga galtee adda argattee gosa galtee deemte isaaf miidhaan. Dhugaadha gammee koo waaqayyoos akkasii godhiin yoon dhuguma namanii ammallee beektee namoota baay'ee fedha waaqayyooti gaa'illi keessumaa irratti kadhatanii yoo fedha waaqayyoo ta'e dhugaa waaqayyo waa'uma godhee aadaan geessu malee innis nama isaati nama fuula waaqayyoo dhaabbatudha waa'uma tokko godhee aadaan geessu malee jireenya isaa keessatti nan galchii wanta boru duubatti na deebisu wayii jira taanaan jechuudha san taane taanaan garuu jireenya lafa kanaa jireenya har'aa borii uffachuu ta'u nyaachuu dhabuus ta'u argachuu hanga dhumaatti hanga lubbuun kana keessa maafin hin kadhanneen isa faana jechuudha godaanarra taa'ee maafin hin kadhanneen hanga dhumaatti akkan isa faana dhaabadhu dhugaa waaqayyo dubbachuu fi keessi koo hamaniira jechuudha isa kana. Kanarraan kanafi wanta immoo ani isarraaf hin ta'u yoo ta'e fuula waaqayyootti hin argamne yoo ta'e immoo dhugaadha waaqayyoon takka daangessuun barbaadan mallee taanaan jechuudha. Malee nama kanallee itti galeellee miidhullee hin barbaadu. Ammuma kana otoo hin dhiisee inni hin miidhama jechuudha. Maaliif nafana haasa'aa tureera abdii kennaafi tureera dhabus argadhu samma dhaba kootii sadeeggaraas jira. Aizoo jechaan hin jira gaafa ni dhiphatee naa dawwalutti yoon qabaadhe yoon dhabe baqa gaafa kana dhabu namnis immoo maqaa kootti isa waameera intalli sun akkas gootee suuraa kee akkas gootee akkasiin jettee akkas taate baay'ee miidhama beektee yaada isaatis hin miidhama ija namaattis hin miidhama jechuudha hammumayyuu jechuudha tasallee isa miidhuun barbaaduuf ifan miidhama malee dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Ishiin qabeenya qabaanii qabeenya. Waaqayyo malee waan qabu. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e in tajaajila. Kanuma bakka. Biyyi keessaati? Amboo kam? Amboo iddoo kamiyyuu? Amboo meexxiidha. Meexxii biraan ga'u garuu. Ati nama jabduudhaani baay'een si ajaa'ibsifadheeni baay'ee tokko si ajaa'ibsifadheeni. Naaf jira dhugaa meeshaa kun. Eenyu maqaan isaa? Raasimoo. Raajii Raasimoo jedhama kan miidiyaa kana. Raasimoo. 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 Raajii Raasimoo jedhama kan miidiyaa kana irratti eeyyee. Maqaan isaa qulqulluu.